akkasii gaafadha. Yesuusin dura yeroo itti maal jechuu barbaaddetiin jedhee misannaa galuudha. Okay, Yesuus maara inni akka anaaf si baran qabu bar. Al tokko tole isaaf ani gana ragaa jedhee maal sin barbaachisu tole rakkoon qabu haa ta'u siif haa ta'u inni Yesuus Maariyaam irraa dhalachuu isaatiin booda laal Maariyaam irraa dhalachuu Yesuus ni fudhatta miteeti. Eeyyena sirriidha Maariyaam durbarraa dhalate. Okay. Yesuus Maariyaam durbarraa dhalachuu isaatiin dura kiristaanummaan ni jira asin jedhe gobasi. Okay. Jira kaa'ee ndee kanan beektu ati. Ragaa. Macaafa qulqulluu dubbisi. Ayyee koy nan fudhadha koy. Kutaa kam gobasi. Hunduma isaa dubbisi seera uumamaati kaasi hin argatta. Seera uumamaati kaasi dubbisi macaafa qulqulluu hin argatta. Tole kiristaanummaan amantii ta'uu isaa seera uumamaarraa kaasiiti. Amma raajii Milkiyaas miti kan dhumaa yaa Milkiyaas amma Milkiyaasitti Baayibilii keessaa eessa jira gobasii koo. Guutummaa isaa dubbisii jedhee hin argatta sii gala. Gobasii dubbiseera noo. Hin jiru re? Hin jiru. Akka ati hubatte ta'uu danda'a malee jira. Tole akka ati hubattetti iddoo atirraa argite natti himi tole ani hin argine. Rakkoon hin jiru. Sirraa fudhanna. Waa'ee waaqummaa Waaqayyoo ani garee kana bira dhufee egaa wal mormuu qabne turreerra beektaa akkaataan ani isinii ibsu isiniif hin galle. Kanaaf gaaffii biraatti yoo ceete gaariidha maaliifi waaquma tokko kana iddoo 3-4tti baastanii na gaafachaa turtan nama isin bira turedha. Al tokko isa no history isa kana dhiisi rakkoon qabaan isa kana isin gaafanneen. Pointiin ani jedhe garuu kiristaanummaan la Yesuus dhalachuu isaatiin dura yoo jiraate bakka kam jira siin jedhe Jenesisii keessa moo Deuteronomii keessa moo isa kam keessa jira Numbersii keessa moo Isaiah moo Zakariyaa moo Jeremiyaa moo kam keessa jira kitaaba isa kam keessa jira Macaafuma qulqulluu dubbisi ati. Tole injiru naan jette maal rakkoo qaba. Hin argine yookiin ela hinjiru naan jechuu dura ani hin dubbisne naan jedhe tole akkasitti bira dabarra isa kana dhiifnee bira dabarra. Okay. Hinjiru hin jedhu ani yoo dabarte darbi yoo nagaa. Tole bakka hin dubbisne naan jedhe tolesh. Dhaggeeffachaa jirtaa? Tole yookiin hin argine yookiin hin dubbisne naan jedhe tole. Macaafuma qulqulluu dubbisi ati sii gala akka qorataa amantii tokkotti dubbisuu sirraa eegama. Ayyee galatoon. Kiristaanummaan Yesuus dura jiramoo hin jiru siin jedhe kana qofa naa deebisi yookiin jira naan jedhe yookiin hin jiru naan jedhe okay. Dubbisii jedhe na gaafattee tamma deebitee na gaafattee. Dubbisuu misiin hin jedhe ati kitaaba keenya beektamoo beektu. Nan gaafatiin kana bakka. Nan gaafatiin. Dubbisii ofiidhuma kee argadhu qoradhu argadhu. Okay ani dubbise ani qoradhe hin argine atinni itti amantu argiteettamoo nagarre natti himi. Kiristaanummaan Yesuus hin dura jechuun maal jechuudhaan siin jedhe Yesuus akka anaaf sii baran qabu. Na dhaggeeffadhu tole Yesuus gadameessa Maariyaam keessaa dhalachuu isaatiin dura kiristaanummaa waan jedhamu jiraan siin jedhe. Qoradhu argadhu hin jedhe ka Kiristoos baran qabu namni Kiristoositti amane hundumtuu kiristaana jedha. Dhaggeeffadhu Britaanika, Wikipedia, Google, Mozilla, Firefox kan hunda barbaadee dhabe hin argine. Ati argitee?
waan gootu maqaan kee straight minaaminedha. Maqaasa sirrii naa kenna akka walii wajjin haasofnuuf. Obboleessa koo namni Kiristoositti amane hundumtuu namni Kiristoositti amane hundumtuu kiristaanadha. Maani bara isaa akkasitti adda baasee si himuu hin danda'u. Maaliifi namni Kiristoositti amane hundumtuu kiristaanadha. Akkanatti qabe tole. Situn beeku. Maaliif natti himuu hin dandeenye? Maaliif hin dandeessu ati? Kiristoos akkanaaf si umurii isaa gabaabaa miti, dheeraa miti. Si galeera? Inni uumaadha, inni bara baraan jiraata. Namni isatti amane naadeen isaan jirtu tole didde kana dhiisi rakkoon qof dhiisi. Tole taammee. Tole. Kiristaan eenyu waaqessa? Kiristoos waaqessa. Okay. Waaqni Kiristoos waaqa Kiristoosiin maal gootu gaafa Kiristoosii waaqessitan? Isaan adda ba'uu hin danda'ani bara. Atamma Yesuus eenyudha, Waaqayyo eenyudha, Waaqayyo abbaa eenyudha jechuu barbaaddetti. Al tokko lakki no Waaqayyo koo qaamni jedhu waaqa qabamoo hin qabu? Waaqayyo koo qaamni jedhu? Waaqa qabamoo hin qabu? Qaba. Baay'ee gaariidha. Qaamni Waaqayyo koo jedhu waaqa ta'uu danda'a ofiisaa? Egaa kuni akkamitti hubatta beektaa? Akka atammatti yaadaa jirtu akkamitti hubattaa? Akkanatti nu hubadhaan jedhiin. Taammeen Waaqayyo koo jedha. Taammeen waaqa qabamoo hin qabu? Qabaan. Baay'ee gaariidha. Tole. Taammeen waaqa dhamoo waaqa qaba? Ani waaqa qabaan siin jedhe. Baay'ee gaariidha. Thank you. Yesus Waaqayyo koo Waaqayyo keessan jedhe. Yesus waaqa qabamoo hin qabu? Yesuus jechuun isa foon uffatee mul'atedha. Waa'ee foonii waa'ee lafee hin jenne. Yesus Waaqayyo koo Waaqayyo keessan jedhe. Waaqa qabamoo waaqa hin qabu? Ofii keetti daqiiqaa meeqa haasoftaan ammoo afaan irratti na kutta bara. Inni Waaqayyo koo jedhe. To the point. Inni Waaqayyo si gaafadhe. Yesus Waaqayyo koo Waaqayyo keessanitti ol nan bahaa gara Waaqayyo koo Waaqayyo keessanitti ol nan bahaa jedhe. Yesus waaqa qabamoo hin qabu? Inni Waaqayyo koo jedhee kadhate isa bifa namummaatiin dhalate. Waa'ee namummaa waaqummaa siin hin jenne. Yesus waaqa qabamoo hin qabu jedhe. Hin micciiramin obboleessoo isa nan jedhu dhaga'i. Isa bifa namummaatiin dhalatetu kadhate. Okay, ani waaqa dhalate hin beeku. Baaybiliinis waaqa dhalate hin beeku. Ani na dhageeffadhu. Inni Waaqayyo koo fi Waaqayyo keessan jedhe sun. Inni isaaf maal waaqa Yesus waaqa qabamoo hin qabu? Akka macaafni jedhutti waaqa